Hai jirra jirtu hordoftoonni fi jaallatamtoonni chaanaalii Asallaafishoo jalatti argamtan hundi keessanuu iddoo jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtanii fayyaa keessanii ni jira galatti rabbii isiniin jedha. Jirtume maal fakkaata haalli qilleensaa jirtanii isiniin jedha. Jara kennu ni galatti rabbii har'a gahee isiniin jedha. Warroonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taate sabskiraayibii, laayikii, sheerii, komentii gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Akkam jirtu fayyaa keessanii meen kanarraa fi hundi keessanuu iddoo jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Biyya keenya biyya nagahaa nu haa godhu isiniin jedha. Jirtume babbanneeraa jirraa jechuudha fayyaa keessanii. Yaani homaa qabadheen dhufne jechuudha irraa aduma isinitti mul'achuun dhufe. Channel kiyya warri haaraa taate subscribe gochuu hin deegeetinaa isiniin jedha. Inna please warri channel kiyya haaraa taate subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Maaliif walaa jajjabeessinuu Oromoo wal malee maal qabaa isiniin jedha. Gizee maraa inuma sin kadhadha YouTube ko subscribe na godhaa isiniin jedha. Hooma isiniin saramtanii saltatanii tuma teessanii hin beekwan waan irraa eeddanii. Kanaaf channel kiyyaaf warri haaraa taate subscribe godhaa isiniin jedha bakka. Isuma kana isiniin jechuu dhufe jechuudha. Amman baay'atoonii dhukkee isinirraa kaasutti na eeddanii. Bakka amma didame jechuudha. Arrabaan malee viidiyoo walii ilaaluu nafe jechuudha. Dhukkee walirraa kaasu malee. Innaasan ilaalamaa jechuudha viidiyoon bakka gargaarri isaaniitti. Kanaaf laayikii godhaa viidiyoo keenya subscribe godhaa nu jajjabeessaa isiniin jedha. Warra TikTok jala jeemitoonni dhukkee isinirraa kaasu sanuyyuu deemtanii jalatti taataf gootanii maal ta'an miskiinota kanooti subscribe nu gootan. Sinin gaafatu be isaaba sinin gaafatu. YouTube keenya laayikii gootanii taruu bichaadha. Isaaba naman gaafatu jechuudha itti buudatuma dabarta. Kanaaf sinin jedha hordoftoota kiyyaa channel kiyyaaf warri haaraa taatan immoo laayikii gochuu subscribe gochuun hin irraanfatina. Ishuma tana isinitti dhaammachuu dhufee waa biraa qabaadhe miti isiniin jedha. Kanaaf viidiyoo biraa qabadhe isiniin dhufaa hagasitti nagahaan jiraadha isiniin jedha. Bye isiniin jedha.